Papa video ko pe fadati guyyaa seena qabeessa kana guyyaa TikTokin keenyatti deebi'e tokko lama hundi keessa waraabdanii poosti gochuu qabdu aboo irraa bamboo lama jettanii sadii jennee ragaa bismillah. Mubaraki ga isin intala sana amma fiddan ragaa waliin riisitii isin galchite wajjin birrii 400 godheen deebisaaf intala 50 sana hattuu saaxiluun itti fufa wannan amaanaa si bira kaadho goleessa waara damma jette. Thank you. Waara damma jette kuma dhibba shan dabala. Bakka barbaadetti dhaqasii ta'e Abiibaa biratti ta'e bakka barbaadetti ragaa waliin ari'attu afaaniin si balleessuun hin danda'amu. Koreeni hattuun miidiyaa kana irratti wal ijaaree ebeluun balleessine namni ni balleessu tokko akka hin jirre mirkaneeffadha. TikTokii tokkummaa dhageessanii kaleessa balleessine jedhanii caffaran deebifanne jennee dhumne. Wanti nu maqaa tokkummaatti deeffanneef warra tokkummaa wajjin badunu jechuudha. Har'as imimmaan miskiinaa haqee obboleessi kee yoo abbaan kee himatame musammaa yaasin jedhee namni himatu yoo jiraate qabrii keessaa ka'uu hin danda'u waan ta'eef irraa kafallaan fiduun isin tokko jedhe. Ati dhattee akka nama dubbii barbaadu abdiyyee namni si nyaate jira ittiin barbaadin abadan ragaan akkanaa akka garsitti hin baane jibbaa fakkaata la. Ragaan ati dhattee abdiyyee salaamu alaikum jettee lakkoofsa abdiyyee barbaadde abdiyyee salaamu alaikum mubaarak si nyaateera ebaluu si nyaateera ittee barbaadda taanaani ragaan akkanaa sitti sagaleen kee gadi baanaan anuunan saalfadha sitti. Garuu nama barbaadee dhufe tokkummaa rabbii sagalee sii kenni rabbii humna sii kenni haqa koonaa baasi namni jennaan hin satarin. Kanaan dura gaafati haa ta'u attuu baasuu jammartu akkuma kanan iyyaa ture gastii kanarratti yaa tokkummaa waan danuu si dhabsiisa jennaan lubbuu koonaa dhabsiisu jetteetti kaati. Kanaafuu qabsoodha yookaan dhiistee keessaa galta atu nama dhiisee galuu miti haqa imimmaan hiyyeessaa baasuun itti fufa si wajjin jirra dhageesse si wajjin jirra isaa giseenuu amma nama wayii dhaggeeffadhu nama wayii fudhatee irratti dhufe. Akkan itti deebisi argeera Isaaq. Nan saalfachiise moo nan gammachiise na eebbisee deeme moo Isaaq? Ila na eebbisee deeme moo na abaaree deeme isa jedhu isaaf rabbitu beeka jechuudha. Walumaa galatti ulamaa siduu ka jira obboleessa sittani maan. Qeessi si wajjin jira paastarii si wajjin jira. Namni dhufee asirratti ana siin nama biraa si fakkeenya siin fudhan. Mubaarak musammaa birrii qoonyaa naan mucatti tokko komeedii ta'eyyuu kai golfa maqaa kee waamu na waamini jennaan ijoollee waraabbattee olii gad deebaatti. Inshallah naas irra taa'u tokko dhufee nama nyaadhe yoo ati satarte addunyaa akiraa rabbisiin satariin obboleessu. Kun olaa bacana shaara jechuudha. Si abaariin deema waa'ee kootii irratti waa'ee namaa taate. Nama an nyaadhee jennaan boo'aa jiru yoo satarte duniyaa akiraa rabbisiin satariin. Kana mesenjeran siin jedheera asirratti illee sii dabaleera. Walumaa galatti namni waa gorsan si kennaadha. Namni saayidii barbaadu qaba. Ulamaa guddaan yoo dhufee asirratti matame obboleessoo saaxile ulamaa waa namaa nyaatu hin jiru la'annu sitirii wanti jedhamu hin jiru. Qeesiin guddaa yoo waa nyaate wocuu abbaan barbaade woce malee qeesa sana fidi waa hannaan qeesii mitisu. Paastarii waa birrii namaa bute durbaa bute yoo jiraate dhuftee dubartiin sun ragaa guutuu wajjin sitti mannaan kun paastara kun aalima kun qeesiidha aslan abbaan amantaa maal gochii waa namaa nyaata. Kanaafuu jabaa laafaa wanti jedhamu hin jiru namni waa namaa fuudhu hattuma yaadan dheeressiru TikTokiin keenya nu deebee meekoopi liinkii kana 100 galchaa tokko warreen maqaa jijjiirrachuu dandeessan tokkummaan hin jenne nu sarpiraayizii godhe malee. Sarpiraayizii goone enne hundi keessan tokkummaa warri jaallattan warri hattuu balaaleeffattan maqaa keessan tokkummaa TMN yoo jettanii irra keessa jijjiirtan torbee tokkittiidha waltaa jamnasii warri immoo tokkummaa TMN jettanii torbee kana keessa irra nu kaattan
ajaja keenya dhageessanii labsii keenya dhageessanii galatoomaa ulfaadhaa si wajjin jirraa jabaadhuu keessan agarsiiftaniittu tokkummaan birrii nu gaafate hin qabu giftii nu gaafate hin qabu. Kanaafuu maal wayyaa uummatoo leenci tokko akkuma ta'etti amarratu as keessa mee koomentiin laalame amarratu leenci maal jettan uummatoo amarratu mee qoy koomentiin laala dhaggeeffadhu waan asitti okay warri tokkummaa jettan okay of guddisii taa'e tokkummaa jalqabaa dubbachuu hin barbaachisu mube si rakkisuun barbaachisu la rakkisuun obboleessu of guddisii taa'e jenne bakka of guddistee teessa waa biraa dhiifte haasaruutti hin guddisiin obboleessu of guddisuutti rakkoo qabu garuu isa wayin kennuu barbaade namni biraallee akka nu hubatuu fi ilaa mubaarikatti galatoomi ati nu galatoomi yaadni kee sirriidha garuu ibsaan wanta dubbachuu barbaade tokko an kutaa laga amantaa saalaan qoodee dubbataa hin jiru kana keessa hin jiru kana immoo dubbiin kaleessaa yoo ifadha nama qalbii qabuuf fakkeenyaaf dubbii kaleessaa tokko shawaadhaa tokko arsii an bakka jara lacheen kanaa miti miiran taanetti akka namni hin hubanneef jechuu barbaadeetan akka gandaatti illee akka namni hin geessine jechuu barbaadeetan gaafan kana jedhu jechuudha ijoo isiin tokko shawaadhaa isiin tokko arsiidhaan jimma kana jechuun as keessa gandummaan hin jiru jechuu ifa gochuu barbaadeetan wannan kana kaase dabalataan immoo amantaanis wanti nu qoonnee dubbannu jiru yookaan amantaa tokko filannee tokko dhimmu hin jiru namni kan inni barbaadu namni an jaalladhu haatu namni jedhu hin danda'amu kun wal jala dhaabba nama lubbuun jirutti lubbuu keenya wareeguu ta'a malee jala namni an jaalladhu haatu hanni nama kiyyi namni an jaalladhu halaalaa yoo jedha ta'e hin danda'amu kun waliin deemuu hin dandeenyu jechuudha kun nama hin danda'amu garuu akkuma isa kaan inni kaan hanna isaa arginu kan haate hattuudha jechuu danda'uudha qaba fakkeenyaaf ijoolleen kaleessa jaarsummaa dubbatan waan an jeelama guutuu gaafadhe gaafatanii dhabanii geggeessanii jechuudha beellama qabanii ijoolleen kaleessa wallahi thank you siif mala tokkee siif mala dhugaa wallaahi kan kana caalu siif mala abshir habiibi mubeeti immoo mataara nu jirta wallaahi mangistii nuuf jiraadhu ulfaadhu wal jajjabeessuun gaariidha itti fufa. Mubaarak galatoomi egaa jechuun yaani wallaahi jecha siif qabu bakka waan jedhee si galateeffadhu wallaahi malee adeemsumti fakkeenyaaf tiiktookiin kee miiliyoona tokko nama hordoftoota hedduu qabdudha ati feemasa guddaadha abbaa fedhe feemasa akka nuti oromoon qabdu keessaa tokko garuu maquma kana jijjiiruun waan guddaadha geeftiin alatti jechuudha maqaa amma kana gahu tiiktookii amma kana irraa gahu eenyuun jijjiiru kan utuu ati jijjiireettee namni fooloo rakkumaa jechuun hordoftoota keenya irraa kan hafe namni aktiivistii miidiyaa tokko namni beekamtii guddaa qabu maqaan jijjiiru galatoo bisil jechuu barbaada amma Mubaarak rabbool siyaa qabu kanaafuu si duuka deemni sirratti dhumna Mubaarak rabbool siyaa qabu waan jennu hordoftoonni koo hundi keessan galateeffadhaa warri na jaallattan warri haqa jaallattan hundi keessan Mubaarakiin galatoominaan jedhaa video isaa kanallee galataan irratti naa hojjedha maaliif jajjabeessuun an fakkeenyaan namatti hin duulle haqa argeeranis namni hundinuu haqa argeera oo beekaanuma jibbe malee Mubaarakiin qofa osoo hin taane namni haqa argin hin jiru irramni wallahi halkan guutuu irramni an halkan guutuu irramni wallahi irramni ijoollee kana biyya keessan deemaa bulle kanaaf Mubaarak obboleessa kiyyaa yaa rabbi asin galateeffadha namni galateeffataaraan immoo galaticha siifan galche warri kaleessa viidiyoo jettanii alhamdulillahi nashiidaani namne muuziqaan amaariffaa afaan oromoo namne hattoonni yookiin haati mana hattoota viidiyoo keessan guutuu buuseen jira akkam taatu tiktookiin deebee maashaallah ittuma deebitanii fakkeessitoota jechuudha warruma gastii keerra faa dhufee taati alhamdulillahi minaamin akkaawuntii eenyu gubata qoloo islaamii qopheessineerra hundi warri tokkummaa jedhee barreeffate kun warra akkaawuntii tokkummaadhaa kenneen nan kakadhe rabbii goota akkaawuntii miidhee tokko 700 kana seena laayivii jedhe rabbi deebise. Jecha siif qabu jechuun namni amilee nama rukutu nama akka keetii qabaachuun. Wai goree fi hafuura baafachuu dhufe obboleessa tokko hidhaa ta'uuf dhaafanii hafuura baafachuu dhufe waraabettiin itti miidiyaa irratti dhultu si gamisi. Saroota haadha roide wallaahi miidiyaa biiziin ta'e malee jechuun iyyisiisee mukatti cabsee sirraa galcha muluu haadha si walitti qabee. Hundati haadha fi abbaatii walitti qabee. Miidiyaa kana irraa namni wayii tokkummaadha makiinaa diimtuu gadhii sinaan jedhe faamilii gatii taatee fi taa'ee gadi leenca kenneeraati. Sirraan kennee dhageesse. Ijoolleen naammachuu eegalteetti barra. Hin dhabde malee wallaahi laazim. A'uuzu billah. wallahi tikkokonne meden matan dhukkubaara wallahi matan dhukkube subhanallah
ijoollee koppilinkii nu jalaan dagatina koppilinkii waan nu fayyadu qaba ilaa namoonni natti duultanus waa tokko isin hima oolee bula malee isin fayyaduun koon oolu obboleettii kee yookaan obboleessa kee fayyaduun oolu jechuun namoonni tarii akka tiiktookii koo balleessuu gubuuf rakkattanu amma sitti fakkaachuu danda'a malee guyyaan itti na barbaaduun dhufa ooleen bulu jechuudha tarii irra na jibbuu dandeessa tarii irra namatti jaallattu rakkoo Amadin aggaaroo teekii Amadin. Amadin. Ena warra na jibbite illee bor na barbaaduun kee tarii akkaataan itti dubbattu si rakkisuu danda'a bakka ati jirtu fakkeenyaaf jechuudha bor wal barbaaduun waan ta'eef hin jarjarina waa balleessuu hin jarjarina utuman dogoggora qabaadhe tiiktookii balleessite osoo hin taane naarrabsitee iyyuu dhiisuu dandeessa jechuudha tiiktookii irratti dulan godhe guyyaan tokko ta'us si fayyaduun koon oolu waan ta'eef waan nan amaneefan amma lubbuun jirutti amma nasirra jirutti tiiktookiin kun jiraannaan si uuman fayyada waa guyyaa tokko taatu. Okay waan dagadhe tokkummaa waa tokko si yaadachiisuuf si gaafachuu barbaada. Hordoftoota wal fakkaataadhuma akka kaleessaata jira waan ta'eef nama 4,100 irratti waa si gaafadha. Waan si gaafadha waa si dhowwachuu nan danda'a. Dhiifamaa wajjin. Ani faamiliin kee waa si gaafachuus waa si dhowwuus hin dandeenya. Yin akkamittiin dandeenya maal? Maal ofiin buleen deemaa rees? Koomentiidhaan immoo na gargaaraa uummatoo. Wama ta'u wayin dubbadha tokkummaatti. Tokkummaa kaleessa gaaffiin koo isuma rabbisi argu kaleessa dogoggortee haadha Sumayyaa arrabsiteetta. Gaafuma gaarii naa kaafte. Qoy abiyye waan jedheefan qaba bakka danuutan nama wallole. Bakka danuutan namootan jaalladhu wallole. Gaaffii waan bareedaa na gaafatte namni keenya gaafa waa baxxansu waa fudhatee deema. Ani Sumayyaa miti Abdii Hussein cala namni haadha kiyyaa arrabsan jiru guyyaa tokko haadha keenya jenneen Abdii Hussein haadha isaan arrabsin suuraan fide suuraa fiduun immoo fuuldurumatti itti fufa suuraa fiduuf arrabsuun gargari laas keessatti quba qabaadhu. Ani haati kee akkana haadha kee jedhee hin arrabsine isiidhaan hattuun jedhee isiirraa waan dubbadhe. Doortan dabariif gabaabaadha deebikee nan fudhaa hin arrabsine. Asitti illee ibsa kennuun barbaade. Asitti illee ibsa kennuun barbaade waan ta'eef. An haadha arrabsuu miti haati kee akkana hin jenne isa iyyuu suuraa iyyuu danuun keessimne daqiiqaa muraasa kaa'een kaase sekenduma muraasa waan daqiiqaa tokko hin jaaltu. Walumaa galatti arraba haadha tokko wanta hin dubbadhe hin jiru namni immoo haadha arrabsitee jedhe viidiyoo fudhatee dhufa sii galee viidiyoo fidee kun oola haadha arrabsitee. Nama biraatti ibsuun kee hin barbaachisu nu warra si jaallatu ibsi. No wallaahi hin arrabsine. Jechi mamaa tokko hin jenne. Tokko lammaffaan immoo waa tokko ni musi dhawwadha gaaffii tokko itti si gaafadhe gabaabsiyan waa tokko ni musi dhawwadha hattuu baasuu irratti aaliman jaalladhumaan ta'in sorry baasi qeesii an kabajumaan ta'in baasi paastarii an kabajumaan ta'in baasi dhuftee namni sitti mannaan ragaa guutuutti qabaannaan baasuun itti fufa abbaan barbaade hattummaa dhiisu gaaffiin wanta si dhawwadhu tokko yoo fudhatama qabaate gajjadii komentii ilaali majammara yoo komentiin deeggare tokkee ko waan hin taane sirran kaawwan gatii si jaalladhu fani dhageessee gatii si jaalladhu fani keessaan illee sitti munan danda'a asumatti sitti mu barbaade nama dabaaladhe jechuudha footoo haadhaa footoo abbaa footoo obboleessaan fidin yoo akka carraa ta'e ana ta'e hattuchi qoyga bareechi na hubadhatti waan siin jedheefan qaba yoo hattuchi ana ta'e yoo hattuchi ana ta'e yoo footoo sargii kooti argatte miizee fidi miizee koo dhaggeeffadhu la miizee jechuun obboleessi wal fida miizee fidi miizee dubartiis fidi footoo